بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبلينكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه ما شاء الله، إن شاء الله خبجمو أبو خدير كنتيبا بولشينسا دري دوا إردي بيتين جاكا غارتي خبجمتوتا كابينان إسا ورا إساني وججيراني في علماء الرأس الرتي أرقمتان حيوتا أبوتي قبينيا حواسني خينيا ورّي الرأس جيرتان هندي بقى ربي قويا خناني سنغير سنين جادو مال جتن مالتو إسي لغي چيسي ني لغي الدنيا كم بقى قويا خنان جيسن أني guyyaa irraa kun ana biratti hedduu gammachuu guddoon na dhagama akka nama tokkotti. Guyyaa hawaasni keenya waan eegalee xumure ani kana wanni na dhagayamu hawaasa kana waan eegalee xumure baga gammaddanii isin jechuun barbaadatu. Warri waan kanarra ifaaje maqaa keessan tokko tokko yaamuun barbaachisu. Warri waan Rabbi isa beeksiseen waajjira taa'ee qindeesse, warri beekumsa hawaasa keessaa qabu mana sarraa bahee maatii sarraa bahee qabeenya isaa hidhee kaayee biraa bahee baadiyyaa fi magaalaa Itoophiyaa Oromiyaa qofaame baadiyyaa fi magaalaa Itoophiyaan qabdu hula hulatti xiqqoo malee hula hula warra dhadhawee guyyaa kana milkeeyse baga galadoomtan isin jechuun barbaadatu. Wadaaja dura ufit tufanii guzo wadaan yoggoo tufu namatti ichi tufa amma wadaanyi dura gamana tufu qaba dura jee sambooda ichi tufu qabatu dura akkana tufu qabatu durumaanuu hancufuma gamana deemtu sanii walli akka malee nu duraa ta'eensa dura akkana jee sambooda achi tufu qabatu. Baga gammaddanii isin jechuun barbaadatu. Akka nama tokkotti ani haasa'umaan qaba malee maallaqa illee hin qabu. Ammoo hirribni gizee waan kana yaadadhe hirribni na keessaa takkataa tureetu. Maaliif ni beeytanii? Hawaasni kun waa eegaleet fixuu dadhabe jechuun tun akka ilmootti hin dabarre. Ummanni keenya waa eegalee karatti citte jechuun akka ilmaanitti hin dabarre na yaachisaa tureetu. Ani guyyaan kun anaaf guyyaa gammachuuti wallaahi. Ani maallaqa isin walii qabdanii fi haganaa argachuu teessan illee miti. Rabbi isinii haa hirusan. Ani hawaasni kiyya waan eegalee xumuruu kanaan na gammachiisa. Kana qofallee mi wanni laffaanee manaa baaneef maallaqa walii guuruufiimi hujii hojjetuufidu. Walii guuruufi maallaqa walii qabuufi hujii hojjetuu jidduu juuza dheeraa jiratu. Guyyaa waan kana ulumaa baafnee magaalaa gabbaane guyyaan hanqaceelloo gammachuun tiyya guutamtu hawaasni kun alarraa baankii tanatti hiriiree khawarraa fudhatuu fi khawaa seensisuu fi khabaasuu fi khanaqu silaa jarri silaa khanuma qaba baasumaa fi naquudha kana garaabi miskiina wallaahi baasumaa fi naquu salfiin akka irra walgayii kanatti baankii kana seentee baatu khanaquu fi khabaasuu jidduu guyyaa sani guyyaan gammachuun tiyya qaceelloo guutamtu. Maallaqa walii qabda kana irraanfadhaa amma ga'e naggaade irraanfadhaa kana asumatti juuza haarawa seenaa ammadu.
maallaqa walii qabdan irraanfadhaa jechuun kiyya maallaqni kun akka waan guddaa tokkotti kana maal janiini haawilti siidaa godhannee kana wakalaame kana akka siidatti ilaaluu nu barbaachisu hujitti jirjiirree waan kana hawaasni rakkataa fi xiqqaan harki qalleeyyin gajjiru sun waan itti laffeessan dhufee ijaan argee ilmoon teenya waan kana guddatuudha ifaa jenna aksiyoonni kana qofaami gana kabirootis dhaamna duuba kabiroos gana dhaamna aksiyoonni sodaatiin abbaan lubbuun jiraatte duuba haa wal gargaarru akka maallaqa baasuu irratti wal gargaarre hujii tana lafa qabsiisuu irratti tokko tokko mana kana keessa jiru itti gaafatamaatu nurra jiratu itti gaafatama haasawa keenya yogga haasoynus adeemsa keenyaas jaarmaya waan kanaa akkamitti magaalatti gabbaafnee hojjannaa malee aalama alaan alaa keessaa bahuu qabna duuba namni kun gariin numa xabbasa akkanuma garaami gariin numa bilcheessa gariin ammoo hamaddirra taa'us ni jira na duraan qirqirfatiin duuba akkanuma garaami galanni kee hawaasa kee bira jira galanni kee rabbii kee bira jira galata baankiirran barbaadin boordii warra baankii hooggantoota galatan barbaadin galata laffaate hawaasa keetiif laffay namni hawaasa laffay ha galata dhabe takkaan dhageenye galanni keeysan hawaasa keeysan bira jira galanni keeysan taarika buuka taarikarra jira galanni keeysan ammoo rabbii keeysan bira jira hawaasa ufii qindeeysuun dirqama waan galata itti barbaadaniimi namu waan beekun hawaasa fi qindeeysuun dirqama akka ummatattillee akka amantittillee dirqama nurra jiru malee waan galata hawaasa irraa itti barbaannuumi namni waan ufii hojjete galatan barbaadu waan kenne hojjanne waan ufii hojjetanii galatan barbaadan namni waan ufirra galata barbaadu yoo gowwaa ta'e malee hin jiru duuba namu waan beekun hawaasa fi qindeessuun dirqama waan ta'eef dirqama lammiin isinirraa qabdu dirqamni hawaasni qabu raawwattan namni dirqama san raawwate immoo galatan dhabu ummata fi biraa kanarratti xiqqee fuula dura keenya wanni kun milkaawee bakka ga'uunsaa eega rabbiiti harka keenya keessa jirti hin dogoggorina dubbii fi moluun yeroo nama miliixeen argan jantu hin dogoggorin waan isiimu eega rabbiiti milkii waan kana harka hawaasa kanaa keessa jirti yaada bareedaadhaan yaada waajaaruun dheengadda halgadda yoggaan as bakka hoteelaa jiru wahii mataa keessana dhufe isinlee dhageessisuun fedhuutu aksiyoona abbootiin keenya warri sun amma irra hedduun fuula rabbii deemee ugariini aksiyoona jarri sun irra laffa'e habaha oromiyaa san misraaq oromiyaa maal janiin gaafa san kan wakiraami jiin wama feete ati mataa keessana dhufe wanni sun akkitti diigamee fi akki booda lammiin tiyyaa wama diigame irratti taate waan ufiifuu diigame siif galaafaan oromoo bari inni ufiifuu diigamee bar isaa diigame san irratti cumaa san irratti lammiin tiyya waan isiin taate warri amma fuula rabbii jiru waan achirratti teessanii yaadan yaa rabbi waan san manaa malleen guyyaa irraa kanatti natti hin fidinii jee rabbi kadhadheetu akkasin naa beeketu namni yoggaa jiraatu naggaadee teenya isin amma naggaadee namni as jirtan kun namni maallaqa reebu waan isa reebuun argutu namni waa reebu waan isa reebuun arguu jantu nuti arra yoggaa hojjannu yoggaa naggannu yoggaa barannu yoggaa waa hojjannu qaccee abboota keenyaatii beeki nuti shanyii habalee cittee qaccee abbootaati namni abboota maqaan balleessu ilmoon abboota ni faarsiti malee dhaloonni abboota ni arrabsu waan gaafa san abboonni itti booye san arra aksiyoona akka international baankii dhaabdan isin amma aksiyoona xiqqaa tokko kalammiin tiyya naannoo takkatti bahuun dadhabee baankii dhaabdan isin arra akkana bookanaame huccuun abbaan ofirra tuffateen bareedduu janii beek hin tuffatin ittiin hin dagaminin siin jee malee hujii tee tuffadhu siin hin jenne arreefu
haawiltiin godhin hoggan siin jiru akka nama duruu waa fixee tokkoon fakkaatanii siin jee malee hujii tana tuffadhu siin hin jenne duuba. Huccuun abbaan ofirratti uffateen bareedduu jaantu. Namaatu nama godha. Baankii namaa dalagaas boodaas akkanuma garaabi. Ani amma miskiina wallaahi. Akkanuma garaabi. Ani amma misaaliif as taa'ee baankii biizineza kana karoorsee tirfeessee miskiina waan kana tolchee hawaasni xiyya waan bilchaate akka nyaatu godhuudhaaf humna leen qabu fedhin qaba malee duuba. Akkanuma garaabi. Namni hundi as taa'uun ta'u miskiina wallaahi. Amazii garaa. Bakki takka lakka ol deemtuun qaaloyti. Lakka gad deemtuun namni irratti heddumata. Bakka irdaataa laali namni tuula. Akkanuma garaabi. Akkasumaan siqaa deemi. Lakkuma bakki cimaa deemtuun namni bakka sanii fagaataa deema. Akkanuma garaabi. Ufii dubbiin nama harcaasa. Namni dubbiin komatu. Akkanuma garaabi. Dubbiin waa namaan jaa. Akkanuma garaabi. Zamannillee nama hambisa. Nuti amma dirqiti taafatu jira malee akka hiyyaa kun nama zamanni dhiibaa jiru gama xarafaatu. Akkanuma garaabi. Adeeroo du'aayii godhi taa'ii jechuullee galataa beeki. Namaami kanamaan juu yeroo siin jaa. Akkanuma garaabi. Namni immoo namni fashalaan hamaan nama waan kana yeroo naan jette dubbiin naan jetteen beeyne nama badaa beeki. Nama dadhabaadhatu. Nuti arra ilmaan qabna alhamdulillah. Aksiyoona walii corre kana amaanaa ilmootti kennina. Ilmoo immoo abbaan tanuma ilmoo fuutee heerumsiifte tana abbaan numa eegaa beekitu. Akkanuma kanaaf abbaan keenya akkasii bar mucuma guddaa fuudhe kana eega abbaan duuba. Yookaan inni magaalaa dhaqallee mucaan sun galee jaatu. Akkanuma kanaaf ilmaanii kennanna ilmaan ni eeyna. Abbaa ilmaan shakku rabbi sin taasisin. Aamin jette moo lamin jette? Namni gariin lamin jaa jira na fakkaata. Abbaan yoo ilmoo shakke fashalee beeke. Abbaa naggaadee laali hajoollee isaan amanne horiinsa akka ta'e laali magaalaa an naggaadee wajjin guddadde. Nama joolletti horiin amanne ha hujii joollettiin amanne odo joollee irraa eegu joollee wama inni bite kanaa bittee gurguruu wallaaltee guddadde. Ajalli rabbii dhufee hogga inni fuudhame horiin sun isuma wajjin hulaa baheetu. Abbaan joolleen amanne bareedaami horiin jabbii isa jalaa guddattu hin feene horiimi beek. Horiidhaami. Amaanaa ilmaanii kennuu ta'eef ilmaan barate haqara'e maal nuti nu qoqifachiisaa qara'uun nama nu diddiisaa hin jee hin akkisiisu. Ilmaanii kennanna amaanaa irratti eeyna. Ilmoo teenya ta'arra amaanaa horii walii qabne kana itti kennuu deemnu ilmoo ummataa yaaddu uf dura ummata fiitii yaaddu uf dura lifaatii ummata ufii yaaddu uf dura maqaa abbaa ufii eeydu ilmoo san rabbi nuu haa taasisutu. Maal jettan? Ilmoo san rabbi haa taasisu. Har'a namni amaanaa tana itti kennuu deemree an horii dalaguun beeku walitti qabuu yoon hin beekellee qabee walitti akkanuma karaame anillee beekee Qaadiriyyaan warra sheekotaatuun an keessa jiraachuun isiif carraadhaa jee namtichi. Akkanuma garaabe. Xaaliyaan abbaa tuffaarsaa takka dhageesseeti. An amma as dhaabbadhee waa'ee baankii kana haasa'uun siif carraadhaa beeki gowwaan ta'in. Ati nama maammila kan kee waa sirraa bituu fi karraa bittu qofaas si beeka. Khatti gurgurattuu fi karraa bittu qofaas si beekaati. Ni diddaa kana. Karraa bitattuu fi khatti gurgurattuu si beekaan je'ati. Kanuma karaami maqaa anallee hin balleessin baankii tana golommachiifte. Hujii tana golommachiiftanii tilifoona na bira bu'aa dhuftu ture anaatu beeka. Biyya duniyaa tana guuturraa tilifoona na bira bu'aa ture. Sheekha baankii raammis takka jedhanii baankii tana maal irraa beeyte ni seenna moo ni dhiifna. Odoon seennu anjee nama kana cinaa tokko ol walitti qabuu hin dandeessu. Dhuguman siimee beek. Yeroo garii namni waa katabu uf malee naman arguu beek.
namni digrii bakka birootti fuudha malee abbarra digrii hin fuudhu akara wagalaab abbaa biroo godhu fe ilma aangoo fuudhee marcuma argata malee abbaa biroo godhu fe ilma gandatti hogga deebi'e afoosha jaartii biratti hogga deebi'e jaarsa ilmaan biratti hogga deebi'e abbaa beektaa afaan akkanaa afaan akkaanii beektaa namni nama biroorra shuumama malee mootoma malee gandatti hogga deebi'e takka abbaadha jaarsa afooshaadha iddirii jedhiniimi kana wakaraami ilma duuba nuti furmaanni keenya yeroo namni waa barate waan barate saniin uftuulu yeroo abboonni baratin ammoo nama barate jalaalu haguuru yeroo san keessa jiru nuti aannan xiqqaa tokko jennaan sunuu qammanee jeje aannan xiqqaadha jennaan sunuu qammanee jeje kana wakaraami nama beeynuu qabnu jechaa haasoyna yeroo garii keessaa ba'u jirrallee inshaallah hangumti sunuu yoo tokko qalamni isaa labbaa malee sirritti hin katabne jaarsi as gajjiru immoo toomaa isaa dhawaatuma yaa rabbi wal luqixxeeysi jee dubbiin ummataan deemtuu beeke namni garii waa abaarutti dhiiraa beeke eebbisuu dhibe malee wal luqixxeeysi hoggaa juusan silaa khajalaa kana ol fuudhii ka ol dabretti qixxeeysi jee du'aayii tayaa beeke akkasiimi du'aayin sun ka dabre san gad deebisi zeeroon wajjinu godhi jechuudha du'aayin akkanaatillee nun baaftu har'a booda jaarsi du'aayii akkanaa godhulleen jaarsa keenyaami gareen du'aayii akkanaa gootu jedhe teenyaami waan kufe magaalaa irra kistee du'aayii godhaa jen dirree hoggaaf tokko hin godhuu hin jeenan magaalaa qaalawee godhaa jen hin godhuu hin jeen maaliif lammiin tiyya aanan ilmitee dayma baaftee dhadhaa raaftee magaalaa fiddee humaatti dhabdee ar'uma argattee ugatiidha gaddee bisin ju'u isin kana ol fuudhee warra bitatuu danda'u isin haa godhun jeen magaalaa rakishee isin silaa du'aayiidha warra magaalaa wajji deemu nu godhiidha hadhaan akkana malee gaddee bisin ja'an kolkolow gaddee bisin jinaa توفيقني نبي نكجو صلى الله عليه وسلم أنا ثالث ربنا كنجا يقول الله تبارك وتعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر كجلو كبد نقادي لا كبد دبيخن نما نقادي أكسيونا خنا خيتي أكما مالين قداتين سقلين قدون أنجيتو كقررتين التاساسي هاتو أما نقادي وان سيدا ما دقي أني هركخية أسكيسا قد جيتي قبتين تكوني حواسا يو جلتي فول ربي قافة متابع جل موري خانا بقى نوهرتي خيتي هورين كي خينيا نودي اسم بيخو دابون الدونا حاسوانا أتول شي بيه نما ندرتا أخذ فولا تكتكو بيخو دابون نافتولش سلا نمني إجا خيسا نما إيغا كروا كرامي أنا إجا خيسا سنة إيغون فدو لم بتلي خجيبون فدو وان كم نوجيك أمنا وجي قد دفنا إكا خي نوفدلا قد دفنا نقاجي شكتاتك خيسا تنقد بدا نما تتكا لفا أول ديمو ندو يناجتي نقاجي انتون دوي جاني دوي انساجرة ميشا meeshuma dukkaana kama kana gabbuusanii gurguran akkana wakaraame eenyu dhawuu deeman miskiin tike tokko khawfii gadi dhawuu deeman wannummaan akka waadha wan hormaataa mi beek tawfiiqni dirqama wal dhaggeeffatuun dirqama wal jala deemuun dirqama waan horii walitti qaburra jabaadha tokko taanii wajji deemuudha kanarratti iyyeeffan rabbiin akkiju ani nama lamaaf shariika sadaffaan ana نما لما خشيرتي شير يجو ما بر أنا ثالث شريكين صدفان أنا وان توكو توكو غنيني انجي ربين دو يو توكو توكو غنين مو انجي دوم بايا جي ربين دو أكسيون دلي نما كما تربا في سد الريف لكاوان كون يو والغنين سجرات ربين دو جدو بها ركوتي أفندو والغنون بك خنا جراتشون قبضو قرآن دقيفت وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم هدون نما شيري دانغا ولد دبرانيجي ورا أماني دوغان قرار ربي قبته ملي والإيباني ظلمي ولرد لغنيجي قرآني وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض خير نحن ربنا كسر الرانقودين آمين جتا مولا من جتا سا ربي نتهوري ولدتك أمن رتين إركني ست إركني يا ربي نجان وباس هوري ولك أمن همنا ولك أمن جنة أدى تشانجرو ربي ست إركني ولا من تيجي لفاتتنا يا ربي فيتنا باس يا ربي فيتنا باس يا ربي فيتنا وباس خنا برالله دبر أكسيوني بل أم برالله خطاسي فم ربنا وهاتاز توكما والدعو والغرفتشو والجلديمو ولي أججمو مجانتك أنا ربك خنا خينيو نمن خن الرهدون الموتية نمتك أنا ربك خنا خينيو وان نتأرخا يعني خنا خيت إيسا خنو أججدو يو دو غور رجرات نغورسين يو هالي ملجات نغورسين هي هذا الشيء حواسني أكنان ديمو أبدا هنكسروا حواسنا خندو أبدا ربي هنكسر سدو إن شاء الله تعالى إردي بيه دي فبالنا قرآن إن جمده إردي بيه بقى جمدان سنجى چون برباد نموني بيا راخنا هجي الرهجة جروفي تفول درا هجته ديمنو خيسة اللي نمني أكاخي ياخن أفلالي يو أفنبلي يرو في ملئات أبمني أكسناك بدو أكرمو كلامي نجرتني ما أسكيس جران مثال في نبني أفلالي أبون إمبيخو براكنمات الراغا بيت جارسي وهم راغا أبو أني ملأ كمارة نمني جو يوجرات هنجيني بشادي تنادوغي أرنجر ملي بروني جرتادو واني أرغدو دي ابن خون مال جنيني أولي والهركا فود أنسان يكبي بلوش روش أبو مال جتنين مكان مال جي واني أرغدو دي ابن وانا كسيد أما تسدي لما نما توق نما مراسة أسجرة أما تسدي في شامبو دمو نما بروج ردو مو وان بين خيزن سنة وان بين سير واكروا فرقا دغا غياتو كوتين شوما مني يكرو كلامي فرقان ديركما فرقانا ايغدا نمني أردب فرقانا يجد ندرو عن كرفتين ندرو عن وسواسين وان دفاده من بينو نما أسبوع ده من فكاتا كرهو كرامي هوري دي لخنا نمت في اللبلة برانقلو يرتري الميتو ملانا قباتو ولا التجاري كرهو كرامي نمني أراج أران نعجيني كم جتو يوجرات بشان كبناواتنا دو كتوبا ترى دفتو سيتو جرامة سديبودا سيجرا يا دبين توبات جرخي يا ستي غرغار صفتا سندرت سي دفتا ندرا مفنو من خنا خيسا نمني توكور نمني لمي ساتي فيادو نمني ماتي ساتي فيادو من خنا را مفنو بين الرتو سيغلامو نيجو سافي دوان سافي دامنا ان شاء الله تعالى خنا اول بكبروتين هاسوا ودون قد دي فما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هاجرايا بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يوم علينا ساري قالتهم ما جدي ملي وارن جدو هنكابو نمني أكام ما تدبتو دبي ستيانو نما جلا برلي سوان تايف أكام ما تدبتو لاف يوكاني ليفلي الكاسو نان دندا أمنا ميجتو وامنا كنا كيساتو كل وانا بيسان وانين كام نفجتشا دامساتو كتيكو فان دامت داونين دامت دو namoota as jiran kana hunda irra caalaa dubartiitu gakkenne mana keessa namni dubartiin mana keessa gadi hin kennine as dhufuu hin danda'u yookaanis itti walii galee waan kana mirkaneessuu hin danda'u kanaaf haawwan keenya maal lakkoofsi jaraanu jalaa xiqqaatee jechuu gaafachuufan mee Khadiijaan eessanu jalaa baddee moo Khadiijaa dhumatu hanganatti galee jechuu gaafachuufani waan jaraa kanatu mana keessa hamaadha imaamota amma dura dabran imaamota gurguddaa keessaa tokko guyyaa jumaa kana gaa hin beeytanii ulamaanii beekaan yeroo khutbaa gochuudhaa deemu keessummaa bira dhufa karaa fagoorraa deemee itti dhufa fudhatee manatti gala kan silaa guyyaa kamisaa namatti himamu
yeroo isaan khutbaa kattabuudha kana gabbaanu ruuziinis mana keessa hin jiru minaanis waa tokko mana keessa hin jiru keessummaa kee fuutee dhuftee beekadhuu jetteen fakkaata mana keessa waan silaa fudhatanii galanu beeku a'immaa sheekanii gurguddaa keessaayyee yeroo gabbaanu khutbaa maalii kattabure waraqata harkatti qaban malee dubbiin keessumaa fudhatanii galan san bira jirti waa'ee ruuzii jalqabanii bara ruuzii narra manan jiru asirraa inni barreeffame qophaan inni isaan of keessaa dubbisan waan biraa taati nama jala wanni jarri keenya mana keessaa namatti kennanu yoo mana keessaa naman jabeessin baankii irraamis bu'urri isaanii yoo jara keenya mana keessaa hin ta'in akkuma akka hangi amma dhiirri asitti agarru kun warra haadha manaa wajjin walii galee jedhin abdii godhadha akkasii akkasii miti woo mana keessaa waliin galiin barbakkeetiif gabba'uun nama rakkisa seetelaa ka'u mootanaa ifaram akkas jedhanii miti kanaaf jecha dubbiin mana keessaa kun jabeeffamuu qaba jechuun dhaammadha birriitu har'a yookaan hojiitu har'a nu bara moonutu har'a hojii bara isiitu nu hin beeyne moonutu isii hin beeyne walitti araarsuudhaaf dhufe baankii irraamis akka nu isii hin beeyne hin jenne amma dura waa walitti dhaammanne akkana jedhe sheekichi jenne yaa horicha si qabaachuu wama hundaaf qoricha abbaa horii wama hunda gabbaraa qalbiyyeessaa wama hunda shabbaraa jedhe bar kana walitti araarsuudhaaf dhufe namni yoo abbaan waa qabaate ilmi bakkeetti kabajaa qaba yoo abbaan dhama qabaate asiif achi jedhe ilmatu alatti kabajama qisasa tokko irratti waaqa re'isii qofittiin isinitti hima Abubakar Siddiiqii wajjiniin tuutni tokko gara Sooriyaa deemanii jedha nama lama wajjin jira tokko ilmaa abbaan ilmisa tokko abbaatu gabraa siif achi gurguraa ture osoo gabra gurguranuu abbaan isaa kun gabra gurguruudhaan beekama ilma nama guddaatti ala kanarraa kabajaa qaba Qurayshii keessa haa ta'u malee gurbaan kun hedduu hojiin isaa hojii komedii hojjeta asiif achi deeme dalagaan isaa irra caalaan isaa dalaguma komediiti nama kofalchiisa sahabaa keessatti illee sababa isaa kan koflisaa taa'e nama kofalchiisu tokko jira kana wajjiniin gara Sooriyaa deemanii gara Sooriyaa deemnaan Abubakar Siddiiq manguddoo beekamaadha naggaadee beekamaa Sooriyaa keessatti beekamu waa bitachuudha gara gabaatti akkana baanaan gurbaan maallaqa isatti kenname isa ganzabiyaashiin isatti kenname abbaan komedii kun boomuca waan ubitii jeen daabboo ibiti jedheen nan beelee jennaan amaanaadha isaan dhufan malee habbaat akkasittiin bituu jedheen dhiisii jedhe naa bitii jedhe laa gudii taata ajaa'iba taata maal na sodaachiftaa miti ansii bitaan jiru waan barbaadde godhii jennaan isa achumatti dhiisee abbaan gabra nagadaa sooressa beekamaadhaami wahi qabaadhamaa duuba jiraa hin beekame achi dhaqeetuma warra Qureeshii bira dhaqee warra gabra nagadu gurguddaa bira dhaqee gabra tokko kan akkaan humna qabu na bira jira narraa bitadhaa jedhee dhaqee nama afur naa kennaa jedhe nama jajjabaa qabee geessee hidhee magaalaatti naa baasu attam rakkoma inni abbaan gabra nagadaanii amanan ni beekaniimi rakkoo maalii jira jedhanii waxamshaa nama jedhamu sanatti kennan nama afur qabee gurbaan dhufanii hoggiin itaa'u haa gurbaan kunoo miskiinticha kana bar namuma nagayaa rabbii madiina irraa bira dhaqee garuu abbaatu waa hin qabanuudhumaaf asitti wallaalamaa ta'e malee namichi beekamaadha gaafa kana kasa kana akka inni kijiban jenne abbaa gabra gurgura waa qabaa qabeenya qabaa beekamaadha rakkoo takka illee hin qabu jala dhaqanii namicha horiinis harka jiru kana xiif godhanii funyoodhaan duubatti garagalchanii hidhanii birrii isa kanaa fuudhanii kennanii maallaqa isaa fudhatee inni maallaqa isaa kanarraa daabboo qofitti bitatee taa'ee nyaata yeroo Abubakariin dhufan taa'ee daabboo nyaata bar gabra gurgurate maali boo niin gurguradhe kaa akkamitti nama nagaa sababa beekamtii abbaatiin sababa qabeenyaa abbaatiin isa kana gurgurate balaan naqanii booddee isaan bakka inni itti gurgurame sanarraa yaaboo gurbaan komedii nutti dalage malee gurbaan waa gabraa biti jedhanii isiin daabboodhaaf irraa hidhise sana guutanii fi isa kana fidanii dhufanii wanni isin namatti hin goone hin jiru nama abbaan waa qabu ilma alatti kabajama kanaa jecha warra dhama ilmaanii waa hambisee deemu akka taanu isiis horachuus beeyna tolachuus beeyna isiinis immoo nu beeyti akka beeynu hojiidhaan agarsiifna jedhee tarraamisitti dhaammadhaa maayyii irratti
baankiitu akka islaamaatti ijaarame malee islaama qofaaf akka hin ijaaramne jechuu Jaapaantittiin as teessu kunis akka nuu beektu shaaqaa gurmeessaa as taa'u kunis akka nuu beeku isaan kanarraa adde Jaapaantittii kanarraa galata guddoon irraa qaba ammataa kiyyaa fi dhimma gumii gaayyoo narraa barte dhimma Booranaa qorannaa keessatti na irraanfattee illee hin beeku walgahii Oromoo Steedii Jimmatti gaggeeffame sana na bira teessellee waan hedduun irratti hojjetaa deemte baankiin Islaamik baankiin amma hojjechuu deemu Oromoon aadaadhaaf qaba waan ajaa'ibaa. Tokko loon akkamittan ilmaan egeree horsiisa jedheeti wassee qaba, yagutoo qaba, massaaggoo qaba. Akkamitti egeree mucaan kun abbaa qabeenyaa ta'a jechuudhaaf mucaa dhabaa tokko laalaniiti hoolaa tokkotti kennan. Hoolaan waggaa lamman dhufu yoo massaaggoo taate ilmoo tokko hiratu. Akka kanatti mucaan abbaa qabeenyaa ta'a. Akkanumatti abbaa qabeenyaa wal godhamaa dhufe isuma sanatiyyuu Islamic Bank kunoo akkanatti halaalaan kan harki namaa keessan galin jechuu horachuu akka islaamaatti ijaarame malee islaama qofaaf hin ijaaramne jechuun dhaamsa kiyya maayyiitti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.